تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك على هاي أختي حبيبتي نوريا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكم نجاحية أجرتها جباتها ما شاء الله تبارك الرحمن. مبارك. عيد المبارك، الله يبارك فيك حبيبتي. أنا نوريا قافي سقافة قالت هي أنا أعرف بقى نجان دفتي دران درسي جرا سعادو كيتي وبليتي كيتي بقى نجان دفتي سينجرا هين نوريا إيدا كنا في إيدا كان دور دبري كم مال توعد قدا مال ست الأجامة نافي في سودان ديتا نيات إذا إني تندور دبرسي كو أخيان دبرسي ماتيكيا مالي وبرين كيا مالي كو أخيان من مداما كي ستي كو أخيان دبرسي تري كم برانا إمو بلتيكي فانا كنا مرقلين وافيلتي جرتا مرقة غاري أفيلتني كما جرتي مرقني سريني سمكنا أكو مرقة جرتا أسمانو أكو بلتي تيتاتي دا وتوتا سعادو شو نقال لي قافتو بقى سنين جاي جريني يلا أنا برسيستا إيه بقى سنين جاي والس برسيستا كايا دا كام ما دي حارة ما شرتي بودا في يوتيوبي سعادو شو irratti ba'uudhaaf jechuudha. Jalqaba keeti jechuudha. Sigalee kanaaf nagaa isaaniif dhaamu iida baga isiniin gahee baga geessanii idil mubaarak jedhin. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoonni amantaa musliimaa kuwwan immoo tun jirra jirtu Oromoo qaalii hordoftoota Saaduu Shoo Eid Mubaarak baga itti geessanii baga ayyaana waggaatti geessanii sinin jenna guyyaan har'aa kun kan milkii kan bara guutuu sinin haa ta'u asumaanuu obboleettuu Sa'aadaa jedhama. Maqaan kun Like godhaa, subscribe godhaa jedhama. Saayipiraayis godhaa. Egaa yeroo gabaabaa keessatti chaanalii guddate chaanalii marqaa ammasitti affeelame kana okkotee keessatti affeelamuudha. Marqa distitti affeelamu osoo hin taane bismillah. Galatoomi marqa okkotee keessatti affeela kaayyoon inni qabate kaayyoon chaanalii Sa'aaduu qabate biyya keenyan beekame baadiyyaa jira baadiyyaa keessa tarii dhoqqeefaa haruu waan haadhonni kennaa abboonni kennaa duraan hojjetan hojjechuudhaaf qophooftee jirti jechuudha. Akkam jettame ati baay'ee sitti tolamoo yaani amma fakkeenyaaf biyya alaa baratte biyya ormaa mana keessa hojjechuu baratte alaa keessa deemtee gitee dhoqqee falti gitee haran nama akkam nama fakkaata waan gaariidha. Ani garuu akka kiyyaatti waan gaarii bakkuma marqaatti urgaabsanitti yoo ta'e malee jireenyaaf akkasuma la maaliif jireenya keessa dhalanne jireenya isa keessa guddanne jireenya isa keessa dhalanne achi keessatti guddanne. Aadaa haadhonni keenya abaabileen keenya qabanii jechuudha. Yeroo miidhagsituu yeroo amma teekinooloojii ammaatti fidde aadaan Oromoo baay'ee miidhagaadha. Uffanni aadaa Oromoo gizee uffata aadaa uffattu gizee nagaa gaafattu gizee walitti dhuftu namoonni keenya kabajaa gurguddaa qaban warri baadiyyaa keessattuu yoo ati bishaan gaafatte aannan sii kennu sii galee Oromoonni akkasii jechuudha. Nuti keessattuu warri Arsii baay'ee tokko keessattuu bakka ni saalfanna malee ni qaanfanna malee wanta argatee miidiyaa irratti bahee hin jirretu jira jechuudha. Wanta miidiyaa irratti hin bahinitu jira. Miidiyaa irratti baasuudhaaf maal nama barbaachisa qophii garaagaraa nama barbaachisa yaani namni kennallee kaamera irratti bahuu hin danda'an jechuudha. Hin sodaatan. Kaamera namoonni sodaatan hedduudha. Amma akkatama fuuldura irratti hedduu kanatti ani sama sodaachaa tamaan jira. Hordoftoota keenya looffal gaafii jedha.
Kaamera dura Amma dhaabbanne kaafuu haara madhaa. amma marqaa anaaf ati qofaa daawwattoonni kennallee kotta nyaadhaa isin jenne jira samaanuu isin affeerree jirra kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota Saaduu Show akkam jirtu nagaa fayyaa keessanii ani Saaduu Show egaa yeroo adda addaa maxbaka keessatti qimamochi qimamii madaamiiti waan tokko tokkotti baxaa isin agarsiifti. Amma motora asitti kan qabadhee dhufe marqa jechuudha. Marqi aadaa keenya keessatti aadaa Oromoo keessatti marqi bakka beekamaa qaba. Balaan butee marqa akkatti cabsuu danda'u jedhan si marqa akkatti aadaa asitti fi aadaa Baalee keessatti marqi na dhagaika. Qaanyii guddaadha jedhan marga qorii keessatti akkanatti amma kan amma qicaa asiin harka baqaqee kan argite qicaa akkana godhuun baay'ee qaanyii guddaadha jedhan nama keessatti. Qoriin seera qabdi. Suuraan kun akkuma manu irraa nyaanne kana akkanumatti irraa nyaadhamee ka'eetiin akkanumatti irraa nyaadhamee ka'eetiin akkasumatti deebi'ee wanni jedhanii mee arra marqa kana kan affeelee obboleetti kiyya jechuudha. Ani sa'aatiin immoo okkoteetti affeelaatiin isin agarsiisa biyya keenya biyya baadiyyaa san keessatti. Viidiyoo waraabaa jechuudha. Achitti affeelaa argisiisa malee asitti affeelaan argisiisu. Egaa har'a kan hojjetee obboleetti kiyya marqa jechuudha. Akkasii homaan jettu baay'ee mi'aa marqi kan keeshi. Baay'ee mi'aa marqi kan kee baay'ee miidhagaa. Akkasumas anatti illee jechuudha. Iida baranaatirraa. Ida bara hedduu dabarseen jira biyya Oromoo keessatti yeroo hedduu gaafa kophaa hiyya soomanillee jira gaafa kophaa hiyyammootu ida dabarsillee jira gaafa guyyaa idatiin mana kana muluu diiganiitu jira guyyaa idatiin mana kana muluu guyyaa idan diigantu jira biyya Arabaa Beeruutiin tureemi achi Beeruutiin keessatti musliimuma ofii guyyaa kana beekanu addaan beekan. Sigaleen guyyaa san baay'ee natti dhagamee baay'ee boo'e jechuudha. Guyyaan addaa biyya Arabaa keessatti guyyaan addaa dabarsee guyyaa sanii jechuudha. Guyyaa bakka gaarii miti. Yaani alhamdulillah rabbi galannaa gowwanni hin dabarre hin jiru. Obsaawwanni kan barana kan bara dabre erga Dubaayin dhufe ijoolleedhaan waluma argana homaan jennu yoo babbashannanna ka hundarraa caalu kan baranaa kana jechuudha. Kan baranaa alhamdulillah obboleettiin kiyya qaaman kunoo na bira dhuftee jirti. Qaaman na bira dhuftee na biratti iida dabarsaa jirti. Akkasumas immoo qophooftee jirti akka misirrootti. Akkasiin hin jenna asumaan immoo nagaallee isin gaafannee jirra. Hundumaa keessan bakka jirtan maratti nageenyi badhaadhini milkaa'inni isin bira nuuf haa jiraatu isin hin jedha. Ida gaarii, ida mirqaana, ida bashannana, dhugi koofii kan kitille dhugi marqallee nyaadhu. Gizee viidiyoo waraaban nyaatni illee dhugiitillee nama jalaa. Garuu akka gaarii nyaanne akka gaarii dhugne akkasiin jenna daawwattoota fi kabajamtoota. Garanumaan illee Saaduu Show nagaa isinitti dhaammadheen jira. Jalqabarraa qabdanii waan na faana turtaniif laayikii, saabskiraabii, sheerii godha. Isin jenna daawwattoota fi kabajamtoota hordoftoota Saaduu fi akkasumas anillee sumaan dabara dhaabbileetti Saaduu Show edaa isii sadaffaa. Amma ana turre xiqqoodha amma ana turre guddoodha obboleettii hiyya xiqqoodha. Ganaa mata biraa hin hafne. Tabraa hin hafne bizarra heerumsi. Amma ganaa guyyaa gaafa haruu zallee Saaduun kaameeraadhaan Ceggooti jechuudha. Saruuzeetti hargiisi jechuudha. Kanaaf namni asumaan mootu itti dhaama. Asumaan mootu namni durba barbaadan na bira kootta. Keessana Saaduu durba nan qabaa kunoo. Durba nan qabaa. Egaa amma ganama subiidhaa hojii hojjannee xumurree amma dhufne jechuudha. Kalas amma boodallee bakka ta'etti gaa viidiyoo waraabne isiniif gadhiifne jechuudha. Daawwattoota fi kabajamtoota keenya daawwattoonni keenya kan yeroo hundumaa waliin jirru waliin oollu waliin bulluu jechuudha.
egaa hedduu siin jaalannaa hedduu siin kabajnaa laayikii sabskraabii sheerii godhuudhaan tafaddalu isiniin jenna amma ganama subiidha nu biraa iidallee uffatallee uffannee qaqqajallee jechuudha amma qaqqajallee uffannee dhidhiqannee dhimbeetanii bira qibamochiin sa'a kana bar sa'a kana biiziidha makaal rabbiin galannaa ga'u hojis bindhee ciree ganamaati marqa kan nyaataa jirru hoo rabbii jedhee nyaata Itoophiyaa maal jedhama hin jedhamu biddeen illee daabbolleen in qophaa'a jechuudha waan namti hin qophoofne hin jiru jechuudha isin immoo laayikii sabskraabii sheerii godhuudhaan nu faana turan affeerraa saaduu shoo kan yeroo hundumaa laayikii sabskraabii okay isin jenna oromoo kiyya qaalii bakka jirtan maratti warra baranaa kan bara heegere warra baranaa kan bara heegere kan mootummaatii kiyyaa wajjin iidee isin agarsiisuu rabbi nu haa taasisuu isinin jedha akkasumas ijoollee biyya arabaa keessa waliin jirru hunduma keessanuu yaada muraada keessan isinii guutee guyyaa har'aa kana kadhadhaa rabbi keessanii maaliifi arra nuti baay'ee nutti hin tolu jechuudha mana keessatti giddii dirqii jajjabaanna malee nutti hin dassatu jechuudha sababni isaa maaliifi yeroo iidiin dhufee yeroo ayyaanni dhufee nuti baay'ee hojiilee nutti heddummaata baay'ee beqa maatiidhaan yoo tokko akka amma ani buleetii fi takkittidha wal arge kana malee hundi isaatu maatiin argu kanaaf akkuma ta'etti dabarsina fa'a obsaan aannan gurumsaa dhugaa jetti oromoon yoo waa jettu obsaan aannan gurumsaa dhugaa obsi waan hin dabarsine hin qabu obsi waan hin finne hin qabu obsi waan gaggaarii namaa fidaa waan qaqqaalii namaa fidaa beekumsa namaa fidaa barumsa namaa fidaa isinin jenna obsaan dabarsaa jiruuf jireenyi nageenyi badhaadhinni milkaa'inni bakka jirtan maratti isiniif haa ta'u isinin jedha egaa garanumaan nagaa isinitti dhaammadhaa rabbiin warra baranaa kan bara heegerii rabbi nu haa taasisu walumaanuu nu haa jiraachisu isinin jenna obboloota koo ijoollee biyyoota arabaa gara gararra facaatanii jirtanii hundi keessanuu nagaa gaarii isiniif hawwa egaa bakka isin jirtan maratti nageenyi fayyaan milkaa'inni isin bira haa jiraatu waan yaaddan bira dhaqqabaa isinin jedha egaa ani ganama subii ciree ganama guyyaa iidaatiin sababeeffachuudhaan gara keessan dhufee jira asumaan nagaa kootiin isinitti dhaammadhaa baay baay nagahan turtii gaarii laayikii sabskraabii sheerii godhaa baha keessaa isinin jedha egaa yaada qabdan asaaba qabdan dabarfadha asirratti isinin jedha daawwattootaa fi kabajamtoota sa'aa duushoo